Nafta'eera barruun kee gooftaa. Nafta'eera barruun kee Yesuus. Nafta'eera barruun kee abbaa koo. Nafta'eera. Nafta'eera barruun kee gooftaa. Nafta'eera barruun kee Yesuus. Nafta'eera barruun kee abbaa koo. Nafta'eera. Beelofnaan barruu keerraa nyaadhe. Dheebuu koos achumarraan argadhe. Gaatamee san barbaadame. Nafta'eera. Nafta'eera barruun kee gooftaa. Nafta'eera barruun kee Yesuus. Nafta'eera barruun kee abbaa koo. Nafta'eera. Beelofnaan barruu keerraa nyaadhe. Dheebuu koos achumarraan argadhe. Gaatamee san barbaadame. Nafta'eera. Nafta'eera barruun kee gooftaa. Nafta'eera barruun kee Yesuus. Nafta'eera barruun kee abbaa koo. Nafta'eera. Hin caaltaa haadhaa fi abbaarraa. Hin caaltaa Yesuus waan hundarraa. Nagaan gooftaa jiraataa inni dhumaaf daarii hin qabne hunduma keessaniif haa ta'u waldaa ifa jireenyaa keessatti kan argamtanii tajaajiltoonnii fi sabni akkasumas keessummoonni miseensonni tajaajiltoonni waldatti hundumti keessan akkam jirtu. Nagaan Waaqayyoo inni dhumaaf daangaa hin qabne hunda keenya irratti haa baay'atu. Waaqayyo gooftaan jireenya nuuf laatee guyyaa lammaffaa konfiraansii waldaa kanaan qophaa'e irra ga'uu dandeenyerra. Ana obboleessa keessan eebbaa barraati. Waaqayyo gooftaan gaarummaa isaa isa guddaan nuuf baay'isanii kutaa tokkoffaa barumsaa walii wajjiniin barachuu eegallee jirra. Mata duree Waaqayyoon jaallachuu jedhu irratti Waaqayyo waan baay'ee akka inni nu barsiisaa ture abdii guddaan qaba. Waaqayyoon inni nu geggeesse gaarummaa akkasiitiin inni nu dhaabe bara baraan haa ulfaatu. Arras itti fufnee kutaa lammaffaa mata duree sanaa walii wajjiniin ilaalla. Isa dura garuu Waaqayyoo akka inni nu barsiisuuf hafuura Waaqayyootu barsiisa waan ta'eef dandeettii namaarraa, cimina namaarraa, ga'umsa namaarraa wanti dhufu kan biraa waan hin jirreef hafuurri Waaqayyoo akka nu barsiisuuf Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Mee yaada keessanii qalbii keessanii Waaqayyoon barbaaddadhaa. Yeroo ittiin kadhanne jennu kana amalaaf isinitti hin fakkaatin. Waanuma jedhamuuf tooruma keessa waan jiru qofaadhaaf wanta jedhamu isinitti hin fakkaatin. Dhugumaanii hafuurri Waaqayyoodhaa yeroo isa waaman, yeroo kadhatan, yeroo isa barbaaddatan deebii namaaf kenna. Nama dhagaa, nama leenjisaa, nama barsiisas. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Kanaaf mee jireenya keessan keessatti hafuura Waaqayyoo barbaaddadhaa. Akka inni isin barsiisuuf, akka inni isin tajaajiluuf, akka inni dhugaa isaa fidee dhufuuf Waaqayyoon isa ulfina qabeessaa gara jireenya keessanitti affeera. Inni dhufaa inni immoo barsiisuutti beeka, leenjisuutti beeka, jijjiiruutti beeka. Bara hamma bara baraatti guddaa kan taate qulqulluu Waaqa keenyaa mootii bara baraa sagalee kee isa jireenyaan guute, isa jireenya of keessaa qabu, isa lafa onaa sochoosu, isa tulluuf gaaraaf qilxuuwwan ofirra naannessu, isa jireenyi keessa guute, isa jireenya ilmaan namootaa ta'een waan nu leenjisaa jirtuuf, nu barsiisaa waan jirtuuf, dhugaa keetiin nu qaraa waan jirtuuf bara hamma bara baraatti galanni galata irratti kabaja irratti si Waaqayyoo keenya duwwaadhaaf haa ta'u. Ayyaanni kee ayyaanni Waaqayyoo nuuf baay'atee jennaani hamma guyyaa irratti gargaaramneerra. Sagantaa kana keessattis lubbuuwwan hedduu dubbii keetiin tuqaa jijjiiraa aaressaa tarkaanfii jireenyaa fudhachiisaa jirta. Bara baraan maqaan kee haa ulfaatu. Galanni si Waaqayyoo keenya duwwaadhaaf haa ta'u. Waan nu gargaarteef, waan nu jijjiirteef, waan nu haaressiteef dhugaa keetiin nu wajjin waan jirtuuf bara baraan ulfaadhu. Hafuurri kee qulqulluun hojiirra waan jiruuf dhugumaan inni hojii hojjechuutti beektu waan nu barsiisaa jirtuuf Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Dhaloota kanas gargaarti sagantaa akkasii akka mijeessaniif waan ayyaana isaanii baay'ifteef maqaan kee ulfaatu. Fuula kee dura kan jirru immoo guutuu miti
cubbuu qabnaa, daddarba qabnaa, hirrina qabnaa, wanti nu gaariidha goonee jennee yaannee dubbannu si fuulduratti hamaa ta'uu danda'a. Arraba keenyaaf qalbii keenya to'achuu dadhabnees karaa nu itti yaannuuf adeemnus dubbannus cubbuudha. Gochawwan garaa keenya gammachiifne baay'ee qabna. Kanaaf immoo qorichi biyya lafaarraa barreeffame tokkoyyuu hin jiru. Dhiigichi inni qulqulluun, dhiigni hoolaa Faasikaa keenya, dhiigni Yesuus Kiristoos garuu kanaaf qoricha akka ta'e hin amanna. Kanaaf dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu qulleessi, araara kees nutti agarsiisi. Maqaa gooftaa Yesuusiin arras kottu akkuma kaleessaa Waaqa banamaadhaan nu gargaari. Sagalee kee sagalee Waaqayyoo dhowwaa tokko malee nu biraan gahi. Nutti dubbadhu. Ilmaan kee Waaqayyoo irraa kan baratan hin ta'u. Ijoolleen kee Waaqayyoo irraa kan baratan hin ta'u. Nagaan ilmaan kees hin baay'ata. Akkuma jedhamee caafamee jiru sirraa hin barannaa. Furichi nagaan sun yeroo dhufu gara dhugaa hundumaatti isin hin geessaa. Inni dubbii koo keessaa fuudhee isin hin barsiisa, isin hin yaadachiisa kan jedhus dubbattee jirta. Hafuurri kee qulqulluun nu haa barsiisu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin jijjiiramni haaraan jireenya keenya keessatti haa dhalatu. Barumsa barannu kanaan tarkaanfii jireenyaa haaraa fuudhuu akka dandeenyu, gowwummaaf dhibaa'ummaa keessaa ba'uu akka dandeenyuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ati nu gargaari. Hojiin seexanaa, hojiin dukkanaa, hojiin cubbuu, hojiin xuraa'ummaa hundumtuu humna fannoo Kiristoosiin kan galagaggale haa ta'u. Ergamaan diiyaabiloos, ergamaan seexanaa, hafuurri badiisaa hundumtuu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin sammuu dhalootaarra kan galagale haa ta'u. Qalbii obboleessaa, qalbii obboleettii qabee kan jiru, jireenya isaa jireenya ishee adoochee kan jiru, xuraa'ummaaf joonjii keessatti qabee kan jiru, humna aboo Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos irra kaa'e sanaan kan galagaggale haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuun keenya, nagaan keenya hundumtuu kan deebi'e haa ta'u. Hidhaa jalaa nu baasi. Sammuu keenya, nagaa keenya guutuu godhi. Hafuura kee qulqulluudhaan nu geggeessi, hamma dhumaatti nu wajjin ta'i. Kana waan gooteef ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Maqaan Waaqayyo gooftaadhaa ulfaatu. Egaa kutaa tokkoffaa keessatti mata duree Waaqayyoon jaallachuu jedhu walii wajjin ilaalle. Waaqayyoon jaallachuun afaanumaanii gooftaa koo, Yesuus koo, mootii koo, guddaa koo, leenca koo, goota koo jennee sin jaalladha jechuudhaan kan xumuramu miti jennee walii wajjin ilaaluu jalqabneera. Faarfannaadhaan sin jaalladha jennee faarfanneera. Garuu kana duwwaadhaan kan xumuramu miti kan jedhu ilaallee jira. Waaqayyoon jaallachuun kan inni galma gahu akkamittiin akka ta'e qabxiiwwan murtaa'e sadii ilaallee dhaabbanne. Ni jalqabaa garaa keenya guutuudhaan akka isa jaallachuun nuuf ta'u. Inni lammaffaan yaada humna keenya guutuudhaan isa jaallachuun akka nuuf ta'u. Inni sadaffaan immoo yaada garaa keenya dhagna qabachuudhaan isa jaallachuun akka nuuf ta'u akka dandeenyu kana ilaallee dhaabbanne. Har'a immoo itti fufnee kan ilaallu karaa nu ittiin jaalala Waaqayyoo jireenya keenya keessatti agarsiisuu dandeenyu, karaa nu ittiin shaakaluu dandeenyu qabxii inni itti aanu isaaf of kennuudhaanidha. Eenyuuf? Waaqayyoon jaallachuu kan dandeenyu yoo isaaf of laachuu dandeenyedha. Jireenya keenya akka inni kontirool godhuuf, jireenya keenya akka inni dhuunfatuuf, jireenya keenya akka inni bulchuuf, jireenya keenya karaa ofiisaa barbaaderraa akka inni oofuuf dabarsinee gaafa isaaf of laannudha. Qalbiin keenya qaama biraatti utuu hin kennamin, abbaa ormaatti utuu hin kennamin, ergisa iddoo biraatti utuu hin hafin, qabeenya ni qabu, maqaa ni qabu, mirgi ni qabu, ulfinni ni qabu, guddummaa ni qabu, eenyummaan koo guutummaan ho'u kan keeti ati dhuunfadhu jedhanii Waaqayyoodhaaf yeroo kennan mataa ofiis, qabeenya ofiis, beekumsa ofiis, dandeettii ofiis yeroo Waaqayyoodhaaf dabarsanii laatanii dhugumaan akkasittiin Waaqayyoon jaallachuun danda'ama. Malee jaalala faarfannaatiin duwwaa miti jechuudha. Jaalala waldaa dhaquutiin duwwaa mul'atu miti jechuudha. Waaqayyoon jaallachuu jechuun isaaf of kennuudha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 31 faarfannaa 31 lakkoofsa 23 yoo dubbifne akkas jedha. Isin warri isaaf of kennitan hundinuu Waaqayyoon jaalladhaa. Waaqayyo warra amanamoo hin eegaa. Koortuudhaaf garuu isa inni hojjete irra dabarsee hin deebisaaf.
Isin warra kamtu waaqayyoon jaallachuu danda'a jedhee dubbata. Warri waaqayyoof of kennitan. Isin warri waaqayyoof of kennitan hundinuu maal godha? Waaqayyoon jaalladha jedha. Waaqayyoon jaallachuun maaliin durfama? Isaaf of kennuudhaan durfama. Namni waaqayyoof dabarsee jireenya isaa hin laanne, jireenya isaa bakka biraatti dabarsee kennee jiru jaalala waaqayyoo agarsiisuu hin danda'u. Never hin yaadamu. Kanaaf guutummaa guutuutti jireenya ofii sassaabanii waaqayyoodhaaf kennuutu gaafata. Namni firoota koo salphaadhumatti namatti of kenna. Sin jaalladhee jaalallee kooti jedhee namuma garaa haadha tokkooti hin baane, namuma yookiin onlaayinii kanarratti bare yookiin immoo biyyatti dur beeku mana ormaa keessa nama jiru tokkoon jireenyi koo kana booddee kan keeti, ati lubbuu kooti, ati onnee kooti, sidha ati ija kooti, sidha ani kana booddee jireenyi koo sidha ittiin jedha namumaan. Nama akka isaatiif yeroo jaalalaan sin jaalladhee jaalala isaa yeroo agarsiisu hin kennaaf jechuudha. Jireenya isaa, qaama isaa, sammuu isaa, namummaa isaa dabarsee itti laata. Hiccitii isaa dabarsee namatti laata. Nama isa kam? Nama isaa amanamummaa hin qabne, lafa jedhu lafa jecha isaa nama isa hin geenye, nama akkasii maal godhaa? Jireenya koo sii kenneera, jireenya koo dhuunfadhuu jedheetu jireenya isaa dabarsee laataaf. Garuu namni jireenya isaa namaaf laatee milkaa'u jira. Kan immoo jireenya isaa namatti laatee dabarsee immoo ittiin gaabbu immoo jira. Namni amanamaa waan hin taaneef. Waaqayyoon isa jiraataa ulfina qabeessa jaallanna taanaan immoo hammam caalaatti amannee jireenya keenya itti laachuu qabna ree. Waaqayyoo jireenya nu biyya lafaa kana irratti jiraannuufis amanamaadha. Isa nu bara baraan dhannee jiraannuufis abdiin isa duwwaadha. Isaan alatti kana nu ilaallu, kana nu abdannu wanti biraan tokko hin jiru. Kanaaf jireenya keenya waaqayyoodhaaf laachuun, isaaf of kennuudhaan jaalala isaaf qabnu agarsiisuu qabna. Hoo jireenya koo waan barbaadde ittiin hojjetadhu jennee isaaf laachuu qabna. Sababiin isaa silumaayyuu nuuni gatiidhaan bitamneerra. Silumaayyuu nuuni dhiigaan bitamneerra. Kan ofii keenyaa miti. Itti mallatteessuudha malee ga'een keenya kan dhuunfatee jireenya keenya kan ofiisaa qabeenya isaa godhatee jiru abbaa kan qabu isadha. Abbaan qabeenyummaa jireenya keenyaa isadha. Kanaaf jireenya keenya isatti mi'eessuu hin qabnu, isatti orma gochuu hin qabnu, isatti keessummaa gochuu hin qabnu. Hoo jireenya koo barbaadde wangeela ittiin hojjetadhu, yoo barbaadde ittiin waldaa kee babal'isi, yoo barbaadde ittiin wangeela babal'isi, hojii kee hojjedhu. Ani kan keeti, jireenya kootti, qabeenya kootti, maqaa kootti, ulfina kootti, eenyummaa kootti ati fayyadami jennee jireenya keenya isaaf laachuudha. Firoota koo jaalala biyyaa waan jedhamu hin beektu. Namni kan inni rasaasa boba'utti fiigee du'uuf biyya haadha kootii dabarsee hin kennu jedheeti. Namni kan inni gamaa utuu abidditti boba'u abidda bobeessaa du'atti fiiguuf sababii biyya isaa jaallatuufidha. Biyya ishee kam? Biyya ishee du'aan keessaa deemuu danda'u. Si'a tokko duunaan itti deebi'ee arguu kan hin dandeenye. Biyyis kan irraanfattu, innis kan irraanfatamu, innis kan irraanfatu. Biyya akkasiitiif maaliif jedhee du'a? Jaalalaaf jedhee du'a. Kan birriidhaaf damoosaaf jedhee du'u hin jira. Garuu namni baay'een kan inni gara dirree waraanaatti of kennee deemuufi sababii jaalala biyyaaf jedheeti. Jaalala biyya kooti, biyya koo adaraa goototaa gatuu hin danda'u, itti fufeetan seenaa itti fufsiisa jedheetu utuu ilaaluu dhaqee du'aaf jireenya isaa laata. Si'a tokko duunaanii biyya Itoophiyaatiif du'e yoo ta'e jireenya bara baraa Itoophiyaan laattu hin jiru. Biyya Keeniyaatiif du'e yoo ta'e jireenya bara baraa Keeniyaan laattu hin jiru. Bakka hin du'e achumatti dhaabbata seenaansaa. Mootummaa waaqayyootiif jiraatanii isaaf du'uun garuu bara baraan abdii qaba firoota koo. Bara baraan abdii addaan hin cinne qaba. Jireenya keenya isaaf laannu yoo hin jaallanne ta'e jireenya keenya isa namni salphaatti jecha babbaayisee jecha babbareechee dubbatee jireenya keenya kan mataa isaatii godhatu nu haasa'atee nu sossobatee bakka ani kan keeti jennee isa dubbannuuf salphaadhumatti biyyaaf dirree waraanaatiif isa laannu
jireenya keenya gooftaa isa amanamaa isa fannoo irratti mucaasaa fannisiisuudhaan du'atti dabarsee laachuudhaan kan ofii isaa nu godhate Waaqayyoof jireenya keenya dhuunfaa goone halaan. Yoo isaaf laanne kisaaraan qabnu, yoo isaaf jireenya keenya laanne hin gaabbinulleera ijoollee Waaqayyoo. Maqaan gooftaa keenyaa ulfaatu. Karaa nu ittiin jaalala Waaqayyoof qabnu agarsiifnu inni arfaffaan kanadha. Inni shanaffaan immoo abboommii isaa eeguudhaan yookaan raawwachuudhaanidha. Waan inni nu abboome, waan inni godhaa jedhee nutti himu, wanti inni hojiirra naa oolchaa jedhee nutti himu sana tole jennee ajajamnee isa hojiirra oolchuudhaanitu maal gochuu dandeenya jechuudha. Jaalala Waaqayyoo keenyaaf qabnu agarsiisuu dandeenya. Wanta gooftaan keenya nu abboommate kana naa godhaa ijoollee koo, kana naa raawwadhaa ijoollee koo, ani kanan jaalladhu kana immoo hin godhinaa, ani kana nan jaalladhaa kana immoo naa raawwadhaa kan inni nu abboome gaafa raawwannu maal gochaa irra jechuudha. Jaalala isaaf qabnu agarsiisaa irra. Kanaaf Waaqayyoon akka kutaa tokkoffaa keessatti dubbanne sanaa buna affeerree sangaa qallee fi hoolaa qallee fi gaabiitti uwwifnee affeerraa goonee fi qabeenyaa wayii binnee laannee fi jaalala isaaf qabnu agarsiisuu hin dandeenyu Waaqayyoon. Waaqayyoof jaalala qabnu karaa nu ittiin agarsiisuu dandeenyu karaa kamiidha yoo jettan karaa wanta abboommii isaa isa nu abboome hojiirra oolchinuutiin jechuudha. Galanni Waaqayyoo keenyaa isa ulfaataadhaaf haa ta'u. Isa kana immoo sagalee Waaqayyoo wanta inni jedhu kutaawwan macaafa qulqulluu tokko tokko dubbisnee walii wajjiniin irraa baranna. Inni jalqabaa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15 irra dubbii jirudha. Yesuus itti fufee isin yoo na jaallattan abboommii koo in eegdu jedhe. Maal jedhe? Ifaadhuma kun. Ibsa biraallee hin barbaadu kun ifaadha. Yoo na jaallattan waa tokko gootu. Maal gootu? Abboommii koo eegdu. Na jaallattu taanaan abboommii koo hin diddan. Abboommii koo eegdu. Abboommii koo jira naaf oolchitu jedha. Ammas itti fufee wangeeluma Yohaannis kana boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irratti immoo sagalee akkasii yeroo argina. Akkuma ani abboommii abbaa kootii hundumaa eegee jaalala isaattis qabamee jiraadhu, isinis abboommii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti qabamtanii jiraattu jedha. Ammas kutaa boqonnaa 14 lakkoofsa 15 irra jiru wajjiniin kan walitti hidhatee jirudha jechuudha sagaleen kun. Ani akkaataan itti abbaa koo wajjiniin jiraadhu abbaa kooti abboommii isaa hundumaa eegee jaalala isaatti qabamee jiraadha jedhe. Isin immoo ijoollee kooti, isin immoo bartoota kooti, isin immoo duuka buutota kooti. Yoo na jaallattu taatanii maal gootu? Abboommii kootti eegdu, abboommii koo hundumaa eegdanii jaalala kootti qabamtanii jiraachuu dandeessu jedha. Gooftichi bara baraan haa ulfaatu. Kanaaf karaa nu ittiin jaalala Waaqayyoof qabnu agarsiifnu jaalala isaa abboommii isaa raawwachuudhaan, abboommii isaa eeguudhaanidha jechuudha. Darbee ammas sagalee Waaqayyoo wanti dubbatu ragaa baay'ee jira waan ta'eef macaafa qulqulluu keessaa yoo ilaalle isa duraa ergaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 2-3 yoo dannee dubbifne sagalee akkas jedhutu iddoo sanatti barreeffamee jira. Ergaa Yohaannis erge isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 2-3 irraa yoo walii wajjiniin dubbifanne dubbii Waaqayyoo dubbii dinqisiisaa tokko argina. Akkas jedha. Waaqayyoo yommuu jaallannu abboommii isaas yommuu goonu ijoollee Waaqayyoo jaallachuu keenya in hubannaa. Waaqayyoon jaallachuu jechuunis abboommota isaa eeguudha. Abboommonni isaa immoo ba'aa ulfaatoo miti jedha. Keessumaa lakkoofsa 3 hiika nuyi gararraatti qabxii nu itti laanne sirriitti gaarii godhee nu ibsa. Hiikuma mata duree keenyaallee nu ibsa. Waaqayyoon jaallachuu jechuunis abboommota isaa eeguudha jedha. Yeroo Waaqayyoon jaallachuu jennee barannu konfiraansii keenya kanarratti waa'ee maalii dubbachaa irra jechuudha? Waa'ee abboommii Waaqayyoo raawwachuu. Abboommii Waaqayyoo kennu immoo abboommonni isaa immoo ba'aa ulfaatoo miti jedha. Waan wal xaxaa, waan jibbisiisaa, waan sammuun namaa hojiirra oolchuu hin dandeenye,
kunoon danda'amu bakka maal godhuu jedhanii kan namni keessaa abdii kutatee ba'u miti. Maalidha ree? Ba'aa ulfaatoo miti. Waan nuyi salphaatti hojiirra oolchuu dandeenyudha. Waan fayyaa keenyaaf gaarii kan ta'e, hawaasummaa nuyi qabnuuf gaarii kan ta'e, nagaan baanee galuu keenyaaf, naamusa keenyaaf, namoota biratti fudhatama qabaachuu keenyaaf gaarii waan ta'edha malee abboommonni Waaqayyoo waan gidiraa keessa nu galchu miti. Obboleessa tokkotu warra hiriyaa obboleettii musliimaa qaba. Yookaan immoo biiroo tokko keessa walii wajjiniin hojjetu. Seerrata isaan dubbatan hundumaa dhaggeeffate. Yeroo mana fincaanii hidhattu akkas jalqaba miilla akkasiitiin ol galtaa, achi yeroo baatu akkas gootaa, akkasittiin dhiqattaa, yeroo nyaata nyaattu akkas gootaa, achi immoo akkasittiin nagaa nama gaafattaa, uffata akkasitti uffattaa. Kun hundumtuu shariyaan keenya kana abboomaa kana mormaa jetteetu ittimti istaafii yookiis waa'illi walii wajjiniin biiroo tokko keessa hojjetan. Inni immoo amantaansaa musliiman turre. Isa booddee dhaggeeffateetu maali kan keessan kanattoo birookiraasiitti baay'ate? Maali kan keessan kanattoo seeratitti baay'ate? Nama rakkisa kunoo edeenaan lama ta'anii akkas naan jedhe abaluu jettee kolfiti. Ulfaataadha jechuudha. Wanta quraanni isaanii abboomu, wanta hadiisi abboomu, wanta shariyaan isaanii abboomu hundumaa hojiirra oolchuu jedhame baay'ee komplikeet kan ta'e waan ulfaataadha jechuudha. Akkaataatti namni sun ibse. Tarii dhugaaras warra amanticha keessa darbitanis ta'e warra argitan waan kana beekuu dandeessu. Egaa abboommiin Yesuus Kiristoos laatu garuu waan akkas konfiyuuzdi nama godhu miti. Waan akkas sammuu namaa xaxu miti. Ba'aa ulfaatoo mitiyadha. Yoo isa jaallanne immoo abboommii isaa raawwanna waan biraa miti. Abboommii Waaqayyoo kan raawwannuufi sababii waan biraa miti. Sababii Waaqayyo nu gidirsuu barbaadeef utuu hin taane jaalala isaaf qabnu agarsiisuudhaaf jenneet jechuudha. Abboommonni kun immoo abboommiin gooftaan Yesuus Kiristoos dubbatu kun immoo isa Museedhaan kenname seera boqonnaa 20 irratti abboommota kurnan jedhamee kenname kana iddoo gurguddaa lamatti akkaataa gurguddaa ifaate lamaan Yesuus Kiristoos ibseera. Inni kunis inni jalqabaa jaalala Waaqayyoof qabnu karaa ittiin agarsiifnuu fi jaalala namootaaf qabnu karaa itti agarsiifnudha jechuudha. Sagalee Waaqayyoodhaa waa isa kanaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 37 akkasumas immoo lakkoofsa 39 irratti waa'ee kanaa gaarii godhee dubbatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa 37 irra jiru yoon dubbise akkas jedha. Yommus Yesuus deebisee Waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Abboommiin hundumaa irra caalu inni duraa isa kanadha jedha. Kun waa'ee Waaqayyoon jaallachuu dubbata. Lakkoofsa 39 immoo akkas jedha. Abboommiin inni lammaffaa akkuma isa duraati. Nama akka mataa keetiitti jaallachuu siif ta'a. Seerri barsiisni raajotaa hundinuu abboommii kana lamaan irra dhaabbatanii hin jiru jedheeniin. Laala. Macaafa seeronni Museen dubbate hundumtu yoo walitti dhaaman, raajonnis kan isaan barsiisan hundumtu yoo walitti cuunfaman waan kana lamaan irratti hundaa'a jedha. Innis maan Waaqayyoon jaallachuu, nama immoo jaallachuu jedha. Kanaaf kanammoo kan goonuuf karaa ittiin jaalala Waaqayyoof qabnu agarsiisuu keenyadha. Abboommii Waaqayyoo raawwachaa jira jechuun Waaqayyoonan jaallachaa jira, Waaqayyoonan kabajaa jira, Waaqayyoonan mararsiifachaa jira jechuu keenyadha jechuudha. Maqaan Waaqayyoo keenyaadha bara baraan ulfaatu. Macaafni qulqulluun kan barsiisu abboommota keessaa, seerota keessaa isa tokko yoo cabse abboommota kana guutummaa isaanii akka cabsetti ilaalamaa jira. Kanaaf Waaqayyoonan jaalladhaa, nama jaallachuun nan barbaachisu yoo jenne Waaqayyoonis jaallachaa hin jiru sobneerraa jechuudha. Kanaaf jaalalli kana Waaqayyoon namni jaallatu namootas jaallachuun isarraa eegama jechuudha. Waa'ee Filmoonaa yeroo barreessu Phaawulos boqonnaa 1 lakkoofsa
boqonnaa tokko qaba. Aktuaalii lakkoofsumadha. Lakkoofsa 5ffaarra yoonnaa dubbifnu Filmoonaarraa jechuudha. Akka sagalee akkas jedhutu jira. Jaalalaa fi amantii ati gooftaa Yesuusii fi warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis qabdu dhagayeera. Maalan qabadha? Jaalalaaf amantii ati gooftaa Yesuusii fi warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis qabdu dhagayeera. Namni Waaqayyoo kun Filmoonaan kun jechuudha. Jaalalli inni qabu Yesuusiif duwwaa miti. Yesuusiifis qaba, warra Waaqayyoof qulqullaa'an namootaafis qaba jechuudha. Jaalala Waaqayyoof jaalala namaa jechuudha. Namni utuu abboommii isaa hin godhin sin jaalladha jedhu abboommii isaa immoo hin raawwanne Waaqayyoon sobuu isaati. Waaqayyoon goomsaara namni akkasii. Waaqayyoon isa waan hundumaa beekuun goomsuu yaaluu isaati akka barsiisa macaafa qulqulluutti. Waa'ee isa kanaa isa duraa ergaan Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 19:21 yoo dubbifne akkas jedha. Inni duraan dursee waan nu jaallateef nuyis kottaa hin jaallannaa. Namni Waaqayyoon nan jaalladha jedhee obboleessa isaa immoo yoo jibbe inni sobduudha. Obboleessa isaa isa argee kan hin jaallanne Waaqayyoon isa hin argin jaallachuu hin danda'u. Egaa namni Waaqayyoon jaallatu obboleessa isaa immoo akka jaallatuu fi abboommii kana isa biraa arganne jedha. Laala. Waaqayyoon nan jaalladha jedhee obboleessa isaa nama akka isaati namni hin jaallanne sobduudha. Waaqayyoon isa hin argine obboleessa isa bira jiru kan hin jaallanne Waaqayyo isa hin argine immoo akkamittiin jaallachuu danda'a? Kanaaf Jeremiyaa lakkoofsa 21 irratti egaa namni Waaqayyoon jaallatu obboleessa isaa immoo akka jaallatuuf abboommii kana isa biraa arganneedha. Ee biraa Waaqayyoon ofii isaa biraa arganne abboommii kanaadha. Kanaaf jaalala Waaqayyoo karaa nuti hin agarsiifnu maal jennee dubbachaa irraa abboommii Waaqayyoo raawwachuudhaan abboommii isaa hojiirra oolchuudhaan isaaf abboomamuudhaan jenneeti. Abboommii isaa kana immoo jaalala isaa kana immoo karaa gurguddaa lamaan agarsiifna jenneeti. Sagalee Waaqayyoo keessaa qooddannee dubbifannee Waaqayyoon jaallachaa namoota akka keenyaas akka mataa keenyaatti jaallachuudhaan jenneeti. Waaqayyoo jaalalli nu isa jaallannu jaalala aarsaa caalaatti jaalalatti iddoo kenna Waaqayyo. Waaqayyo aarsaa nuyi isaaf aarsinu caalaa silumaayyuu kakuu haaraa keessatti illee aarsaan iyyuu hin jiru malee Yesuus Kiristoostuu tokkicha hundumaaf aarfame. Bara kakuu moofaa keessatti namoonni yeroo Waaqayyoon galateeffachuu barbaadan, yeroo qalbii diddiirrachuu barbaadan sirna adda addaa yeroo geggeessani maal godhu? Aarsaa aarsaniitti Waaqayyoon galateeffatu. Waaqayyo egaa aarsaa aarsamu sana caalaa jaalalatti amana. Waa'ee isa kanaa raajicha Hosiyaa boqonnaa 6 irratti akkas jedha. Kan Waaqayyo dubbatu ani jaalalan barbaada malee aarsaa miti. Aarsaa gubamu caalaa immoo ana Waaqayyoon beekuu keessan nan barbaada. Waaqayyoon beekuunis isuma jaallachuudha. Isumaaf abboomamuudha. Abboommii isaaf bitamuudha. Ani maalan barbaada? Ani jaalalan barbaada malee aarsaa miti jedha keessaa baasee dubbata jechuudha. Kanaaf karaa nu ittiin jaalala Waaqayyoof qabnu agarsiifnu abboommii isaa kana raawwachuudha. Abboommii isaa kun immoo waan gurguddaa lamaan fiixa ba'a jenneera. Isa jaallachuu namootas jaallachuu jenneera. Jaalalli dhugaan immoo hin badu. Gatii nama baasisus kisaaraa hin qabu. Gatii yeroodhaaf nama baasuu danda'a. Jaalalli inni dhugaan garuu immoo kisaaraa hin qabu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaalalli inni dhugaan kun karaa nu ittiin Waaqayyoon jaallachuu keenya agarsiifnu keessaa tokko inni ta'e qabxii 5ffaan kun jechuudha. Jaalala badu miti. Gatiillee onnaa nama baasise immoo kisaaraa immoo hin qabu. Sagalee Waaqayyoo keenyaadha. Waa'ee isa kanaa gaarii godhee dubbata waan ta'eef ifaadha jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa kabajamuuti. Macaafa weedduu caalu yookiis macaafa weeddotaa boqonnaa 8 lakkoofsa 7ffaa walii wajjiniin dubbifanna. Akkana jira kutaan sun. Bishaan baay'een iyyuu ibidda jaalalaa hin dhaamsu, lolaanis haree hin balleessu. Namni qabeenya qe'ee isaa jiru hundumaan jaalala bitachuu barbaaduun
gowwummaadha jedheedha. Ilaala. Bishaan baay'een iyyuu ibidda jaalalaa hin dhaamsu. Lolaanis haree hin balleessuudha. Waa'een jaalalaa jechuudha. Jaalalli inni dhugaan, jaalalli inni hundeerraa ta'ee bishaan hammam baay'een itti dhangala'ee balaa ibiddaa dhaamsuu hin danda'a bishaan. Isa lafarraa jechuudha. Magaalaan tokko gubachuutti kaatee karaa inni ittiin dhaamsanii warra ittisa balaa ibiddaatiif hundeeffaman bishaan qabataniitti kaatu. Bishaan baay'eetti roobsuudhaan ibidda sana dhaamsu. Abiddi jaalalaa garuu akkas miti. Bishaan hammam yonnaa baay'ateetti nameeyyuu ibiddi jaalalaa hin dhaaman. Lolaa baay'een hammam yootti loleeyyuu maal gochuu danda'u? Haree balleessuu hin danda'u. Jaalalli inni dhugaan isa badu miti. Haalaan, rakkinaan, ari'atamaan isa buqqee iddoo isaatti gadhiisu miti jechuudha jaalalli dhugaan. Maqaan Waaqayyoo keenyaa bara baraan haa ulfaatu. Waa'ee isa kanaa Phaawulos ergaa gara warra Roomaatti ergee boqonnaa 8:35 irratti jaalalli akka inni lolaadhaanis ibiddaanis buqqee hin banne yeroo dubbatu akkas jedha. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraan yookiis muddamni, ari'atamuun, beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu danda'a reedha. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Kiristoos jaallate, isa nu jaallate, isa jaallanne, isa jireenya keenya laannee, isa jireenya isaa nuu kenne kanatti maaltu gargar nu baasuu danda'a? Hin tarreessa. Gidiraadhaa, muddamadhaa, ari'atamuudhaa, beelaa, qullaa ta'uudhaa, sodaachifamuudhaa, billaadhaa takkaa gargar nu baasuu hin danda'u. Warroonni kun hundumtuu waan silaatii jaalala kanarraati gargar nama baasuudhaaf ergamanidha. Ari'atamuunis, gidiraanis, muddamuunis, ari'atamuunis, qullaa ta'uunis, sodaachifamuun yookiis doorsifamuunis, billaadhaan rukutamuun hundumtuu jaalala Kiristoos irraa waan gargar nama dhiiban turan silaa. Haa ta'u malee jaalalli kun baduu waan hin dandeenyeef jaalalli inni dhugaan tokkoyyuutti gargar nu baasuu hin danda'uudha. Phaawulos waa'ee ofiisaaf waa'ee warra Roomaa warra jaalala Kiristoos hin liqinfamaniitiif ija jabinaan dubbata. Mee isin hin jettu ijoollee Waaqayyoo waan Phaawulos jedhe kana hin jettu warra isin billaan dhufee Yesuusin hin dhiiftu yoo jedhe nan dhiisattu moo lakkin dhiisu nan du'attu. Sababii kiristiyaana taataniif, sababii mucaa Kiristoos taataniif beela'uu yonnaa isinitti dhufe ameen jettanii fudhattu moo lafa nyaati jirutti gortu isa lafa keessanii. Qullaa ta'uun daaruun uffata dhabuun yoo isin mudate sababii jaalala Kiristoosiif jabaattanii dhaabbattu moo maaltu na qore jettanii deemtu laata? Sodaachifamuun doorsisi yonnaa isinitti hammaate jaalala Kiristoosiif qabdan caalchifattu moo jireenya maarraa gammaddanii darbuudhaaf caalchifattu? Jaalalli inni iddoo ga'e jaalalli inni dhugaan garuu hin badu. Lolaan hammam yonnaa itti lolee fudhatee hin balleessu. Ibiddi bishaan hammam yonnaa itti dhangala'e ibidda isaa dhaamsuu hin danda'u. Rakkinuma keessa ta'anii, gidiraama keessa ta'anii Yesuus koo wajjinan du'a malee, Yesuus koo wajjinan bada malee isa gadhiisuu hin danda'u. Isatti adda ba'uu hin danda'u jechaa akka warra abboota nuyi seenaa keessatti waa isa dhageenyu leenca dura dhaabbatu, ibidda dura dhaabbatu, billaa dura dhaabbatu, fannifamuu dura dhaabbatu malee amantii isaanii gooftaa isaanii rakkinaan hin jijjiiran. Yoo maal ta'e jaalalichi dhugaan sun yonnaa namaaf gale. Jaalalichi dhugaan sun yoo jireenya namaa dhuunfate. Jaalalichi dhugaan sun yoo jireenya namaa to'ateedhe akka kanattiidha firoo tokko. Egaa akkamittiin jaalala Waaqayyoof qabnu agarsiisuu dandeenya? Inni jedhu qabxii 5ffaaf ni dhumaan nuuni barumsa kanaaf jennee gabaabsinee qabannee maal jedhaa? Abboommii isaa raawwachuudha. Abboommii isaa kana kan raawwannuufi maal gochuudhaaf jenneefi jaalala isaaf qabnu agarsiisuudhaaf, isa jaallachuu keenya agarsiisuudhaaf. Sababii inni nu fayyifate wanta inni jibbu jibbuudhaan, wanta inni jaallatu immoo jaallachuudhaan, wanta inni hin godhinaa jedhe irraa goruudhaan, dhiisuudhaan, wanta inni naaf godhaan immoo tole jedhanii ajajamanii isaaf raawwachuudhaan jaalala isaaf qabnu agarsiisuudha. Karaa nuyi ittiin abboommii isaa raawwannu kun immoo karaawwan gurguddaa kana lamaanidha. Waaqayyoo keenya jaallachuu, namoota akka ofii keenyaa jaallachuudhaan jechuudha. Jaalalli akka kanattiin hundee godhatee adeemu
baduu hin danda'u itti fufee jiraata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii isaa dhageenye isa baranne kanaan dhugumaan jireenya keenya guutuudhaan bitamnee fi gaarummaa dubbii kana keessa jiruun eebbifamuu akka dandeenyuuf Waaqayyoon inni jiraataan nu haa gargaaru. Dhugumaan karaa qabxiiwwan kana shananiin jaalala Waaqayyoo keenyaaf qabnu agarsiisuu akka dandeenyuuf nu haa gargaaru gooftaan keenya. Garaa keenya guutuudhaan, humna keenya guutuudhaan, yaada garaa keenya dhagna qabachuudhaan, isaaf of kennuudhaan, abboommii isaa raawwachuudhaan jaalala isaaf qabnu agarsiisuu akka dandeenyuuf abbaan keenya nu haa gargaaru. Gooftaa walii wajjin galateeffannaa. Kutaa lammaffaan kanadha. Kutaa sadaffaaf isa xumuraa immoo boritti fufnee walii wajjiniin ilaallaa. Amma gooftaa walii wajjin galateeffannee xumurra. Qulqulluu abbaa keenyaa, qulqulluu mootii bara baraa, waa'ee sagalee kee isa nu gorsee karaa isa qajeelaa nutti agarsiisaa jiru kanaaf bara amma bara baraatti nuuf ulfaadhu galanni siif haa ta'u. Eeyyee yaa Waaqayyo, maaltu jaalala kee fakkaata? Maaltu jaalala kee wajjiniin wal biras qabama? Jaalalli dhugaan silaa si biradha. Jaalala haala irratti nu hundoofne ittiin nu jaallatte kanaan nus akkasii jaallannuuf dubbii keetiin waan nu barsiisaa jirtuuf nu dammaqfachaa waan jirtuuf galanniif ulfinni siif haa ta'u. Adaraa yaa abbaa, dhugumaan garaa keenya guutuun, humna keenya guutuun, garaa yaada garaa dhanna qabateen, jireenya siif of kenneen, abboommii keef bitameen, jaalala siif qabnu akka agarsiifnuuf adaraa nu gargaari. Dubbii keessa qulqulluu isatti nu barsiifte kanaan jireenya keenya eegi geggeessi. Hamma dhumaatti nu dhaabi. Sagantaa keenya sa'afe irrattis ulfina kee mul'isi. Anaa waliin saba kana tajaajilaa kan jiran tajaajiltoota hundumaa irrattis Waaqa banamaa banii nu geggeessi. Dhuma keenya xumura keenya bareechi. Kana waan raawwatteef teessoo keessa kabajaa isa ulfina qabeessa Waaqaraa irratti ulfaadhu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiitiin ameen. Waan obsaan garaa keessan guutuudhaan dubbii Waaqayyoo caqastanii jireenya keessan ittiin ilaaltaniif Waaqayyo bara baraan isin haa eebbisu. Eebbifamaa dubbii Waaqayyoo isa barattan as keessa kan hin jirre boloota keessan bakka garaa garaa jiraatan karaa adda addaatiin qoodaa fi sagalee Waaqayyoo dhaloota haa qaqqabu. Dhaloonnis ittiin hafayyan ittiin jijjiiraman. Kana waan gootaniifis ammas eebbifamaa nagaa Waaqayyootiin turaa. Kutaa isa xumuraa kutaa sadaffaadhaan walitti deebinaa. Hammasitti nagaa Waaqayyootiin naaf eegamaa. Nagaatti.